Tole, mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu Zakkiin eenyu? Zakkiin eessatti dhalate? Sanbooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira Zakkiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisii Zakkiin itti dhaladhe magaalaa Harmaayaa aanaa Harargee Bahaa. Zakkiin biyya baqaatti Naayiroobii amma immoo Zakkiin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom. Jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture? Akkasumatti umriin tante meeqa turte gaafa san? Gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu amma waggaa 8 Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu? Achirraa kaatee aga Naayiroobii ga'uuf? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi habootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indeegee jaaniin xayyaara xiqqaa tokko jira kan amma 12 fuudhu. Saniini karaa Moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Allahummaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakkiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Ani ijoollummaa irraa eegalee hedduu nama daldala yookaan nagdatu waa godhuu jaallatu. Jalqaba eegaan biyyarraa ba'ee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee. Osumaan barnoota barachaa jiruutiin gidduunis daldala nagada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee. Waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuu jiran hordoftoonni sagalee Zakkii yoo jiran sagalee hin dhagahamu? Amma ni dhagahama. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti. Tole galatoom. Maaliif Zakkii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakkii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaase naa moggaase. Thank you. Ammallee sagalee yoo jirame sagaleen rakkana qabeesni hojii haasa'u fira. Akkanatti amma silaa bikka maayikiisa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteesseen. Hayyee. Akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi. Wanni hin beekne nama hin beektu jaani. Okay. Amma ni dhagahama hordoftoota mee? Mee Zakkii? Mee? Amma ni dhagahama? Dhagayamuu ni dhagayama. Okay, qulqulluudha sagalee. Toomii ulfaadhu mee Zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti footoon dantee mul'annaan Zakkii nagana kan. Footoo dantee agarraan Zakkii nagana kan. So dhufiinsa addaatiin dhuftee miidiyaa kana immoo dhufi jennaan bakka takkatti garagalchite. Zakkiin akkamitti karaa miidiyaa kana dhufuu danda'e jalqaba. Akkasumatti eefuma miidiyaa irratti dhufe Zakkiin hawaasa isaatiif gumaacha ka'ee gale. Nuti gaa miidiyuma irratti agarutti jirra. Mee kanaan wal qabatee jalqaba akkamitti akka karaa miidiyaa irratti namni akkanatti baasuu danda'e kanaan wal qabatee nu himi jira. Jalqaba waan hundinuu rabbuma biraahi. Ani dhugaa dubbachuudhaaf yeroo duraatiif namni qilleensa irratti na baase jaafeetu asiin illee isa galateeffachuu barbaada. Waan paablika irra na baaseef osoo hin ta'in galateeffannuu gartee nama tokko guyyaa tokko tola si oolee yookaan hawaasa kee biratti si baase
galateeffamuu waan qabuuf malee as keessatti ani baasuullee barbaadeetii miti. Yeroo hedduu innilleen waan osoo anaa fi inni osoo waliin beeyne duratti waan hedduu taniinan godhaa ture jira jechuudha. Osoo paablikaan irratti hin baane duratti jechuudha. Kan amma inni waan kana hawaasaaf fakkeenya taataa waan kana immoo si jalaan illee gartee namoota ijoollee dargaggoota akka keenyaa kunilleen barnoota irraa fudhachuu dandeenya. Abbootii qabeenyaatii fi ilmuma namaatiif ati gartee tola ooltummaa sana beekuun hedduu gaariidha jee waan anis yaada san qabuu fi bifa sooshaal miidiyaatti yoo dhufte hedduu bareedanaan jennaan seene malee ani keessa kanallee waan hin dalaguu fi waan hin godhullee asirratti baasuu fi bu'aan asirraa harkadhullee hin jiru. Yaadnummaan kiyya hawaasni kiyyaa fi namni keenya ilmuma namaatu hedduu gartee ilma Oromoos ta'e saba biraatiis ta'e Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffataa ta'e nama kana hunda osoon addaan hin fille bikki rakkinni itti argamee fi bikki itti gargaarsatti barbaachisamutti waan natti dhagahame waan anis ilma namaa ta'ee gartee dhaladheef jecha nama rakkatu haga dandeettii xiyyaatti humaan gargaaraa warra binaalaaf jechuufiin waan kanaaf seenee gabaabumatti ani yeroo duraatiif Jaafarii waan sooshaal miidiyaa irratti na baate wanni inni sitti irratti yeroo duraatiif fakkeenya namaaf ta'uu danda'a jirran na baase haadha tiyya isii quban qabne isii manaa fi makiinaa fi waan takka isii duuba godheetiin akkasii sarpiraayis isii godhe. Sarpiraayis sanuu isaatuutu deemee waan san irra na gargaaree na onneechuu ture. Kanaaf ilmi ani sallee gara dhuunfachuu fadhu. Thank you. Galatoomii jennaan jaaffeenas maanu. Mee of duuban si deebisaa jireenya kan kee keessatti dalagaan gata aantummaan ati dalaydee or wanni chaalenjiin dalaga irratti si qunnamtee dalagaan ati irraa gata aantuu mana namaa taatoo waan addaa waan xiqqaan ati dalayte kan yaadattu keessaanii jira. Jalqaba Naayiroobitti gaafa namichi nama Isha makaddaa kana biyya alaa erguu unsuulee biyya Arabaa tana tagartee gaarisaa lojjaanii ganda Somaalotaa sanii gurguramtu jira. Waan gartee gawaalee adda addaa kanaan fuudhee ergaa ture karaa biyya alaatiif Austraaliyaa, Kanadaa, Ameerikaa, UK kanaan erguu ture. Kana wani jalqaba hojiirraa eegalee. Thank you. Zakkiin dhalataadhaan naannoon dhalataa Harargeeti. Ani immoo hanga narkeetti Zakkiin yeroo gargaarsi jiru naannoo hunda bakka hunda ni dhaabbata. Namoonni tokko immoo yeroon argu viidiyoolee garaagaraa Zakkiin gandummaa qabaa naannoo Harargee malee hin gargaaru jaan. San irratti Zakkii maal jettu? Yeroo uummanni rakkate ati rakkataa Harargee qofa bira dhaabbattamoo rakkataa hunda bira jirta? Dhugaa dubbachuuf abdii waan namni asirrattis arguu danda'u. Ta'usoo namni asirratti arginani dhuunfattee keessaan godhuustu irra hedduudha. Walumaa galatti waan nama akkuma reefu jeeti Islaamaa, Kiristaanaa, waaqeffataadha, Oromoodha, Amaaraa, Soomaaleedha, saba biraati jee nama hin filu. Nama hundaa waan ijuma takka ilaaleetiin gargaara. Thank you. Galatoomii namoonni waan kana dhageessan viidiyoo biraatu ni gootanii viidiyoo akkanaadha. Koddii godhadhaatii bakka hunda waliin gahaadha. Because ololli akkanaa yeroo garii ni deema waan ta'eef. Tole galatoomii. Asumaanuu waan tokkoon dhagee uummanni manaa warreen koomantiin gidduun sagalee akkana jettan sagaleen dhikkitti akka dhaga'amu waan harkutti hin jira. Please yoo dandeessan koomantiilee akkasii godhinaadha. Dhiifaman of kolchaadha. Mee asumaanuu Zakkii waan tokkoon dhagee Zakkiin mudannoo boqottuu isa mudattee takkaatu jira jedhanii naa himanii. Dooraala Ameerikaa 600 ol maatiin isaatiin jalaa dhoorkamee akkasumatti karaa maallaqa Itoophiyaatti yeroo deebisnu karaa miliyoona 100tti waan tilmaamamu
jalaa qabaniiti akka malee godhanii jaan sun immoo maatuma keessaan wanni akkanaadha irratti tahee jaan zakki wanni kun hagam takka dhugaadha wanni akkanaa mudannoon akkanaa si mudatee maallaqa hagana gahu namni akkamitti nama dhorkachuu danda'a san boodoo akkamitti haate maaltu si mudate waan kanarraa wanni kun jalqaba dhugaadha yoo dhugaate akkamitti ka'uu dandeessee maaltu irraa si mudatee maal irraa baratte waan kanarraa. Dhugaadha wanni sanii ni jira madura interview gabaabduu jaafetuuf na godhe irratti illee ibsee ture immoo gad fageenyaan yoo nama dubbadhe nama hundaatillee barnoota ta'a. Dhugaa ani aanaa kiyya nama na dhiyaatu jaarsa isiitii fi habootiyya maqaa isaanii illee asirra dhahuu hin barbaadu. Gabaabutti habootiyya jaarsa isiitii. Waan kanaani amaanaadhaan maallaqa kanallee kan osoon isaanitti hin kanniin dura beeki maallaqni kun nama alagaa nama dhalaadhaa sigaltee isilleen haa galatumtu saadaa jaaniini haadha warraa Zakariyaa fi magaaluma nuti jiraannu kana keessa jirtu isilleen dhugaa dubbachuuf asiinillee galatumfachuun barbaada. Maaliif isiin tun obboleettuma rabbiitii nama kuma faamiliitti walitti dhiyaannu. Kana bira yoo xiqqaate waggaa caalaadha malee inni kun isin bira ta'aa ture. Anamma gaa haalli yeroo sanitti naaf mijaa waan turre isin biraa illee fuudheeti akkasitti isilleen nama amanamu jettee yaaddu nama nama habooti jettee amanu faamilii hedduun qaba baay'ee asirraa Kanadaa fi Ameerikaa hedduu jira. So nama amma sila family fi keessa namni nama bira haayedha jee yaade kunillee isillee nama amanamaadha. So uma rakkina hin qabu yoo egaa isi bira haayachuu barbaadde isii san bira jetteeti maqaa isiitis naa dhoofte anillee isuma biraan kaa'u deeme akkasii waan san fuudhee bira haayachuu ijaarsa abootiyaa kana bira jechuudha. Fuudheetti geessee yeroo sanitti nama gartee ani family kiyya aanaa kiyya nama gartee waan hunda daran caalaa anaaf ta'u nama jeetiin nama kiyya abdattee waan san isaan bira nama bikka kana garaagarummaa nama keetiitii fi nama alagaa gidduu jiruun ibsuu barbaadeetti galee. Namni alagaa jechuun waggaa tokko maallaqa bira taa'ee ture. Naa kannanii fuudhee bikka biraa faamilii kiyya bira geessee aanaan kiyya immoo baatii 2-3 keessatti natti taphatanii gartee bu'aa bahii meeqa keessa na dabarsanii maallaqa kana manguddoo fi sheekotanii fi namootni isaanii dhiyaatu. Ani itti himatii hin jiru. Maayyiirra gaa akka malee natti taphatanii yeroo sanitti aanaa beeku dhugaa dubbachuudhaaf Maleen sanillee na barbaachisa. Mucayyoo tiyya xiqqoo takka jira. Tamma yeroo hedduu online kanarratti du'aayilee godhaa fi je'ee yeroo hedduu dubbatamtu. Mucayyoonni nama fayyaadhaan dhalatte yoo tiyya lammaffaati zikiraa jaaniini sukkaraatu guyyaa keessaa isitti dhufee isii amataa fi baatii takka amataa fi baatii jira. Sorry. Guyyaa keessaa sukkariitti Ana yeroo sanitti kanaanuu bakka yaadawaa jiru rifadhee yeroo umriitti jetti ani gaddaa gabaa agartee akka malee garaan kiyya kun nabadee gaafa ilmoon kiyya san dhukkubsatte san garte yeroo sanitti jechuun maallaqa kanallee na barbaachisaa maallaqa kiyya kana naa kannaa yoo dandeessan mee cinallee naa kannaa yoo illee mee hanguma feetanuu fudhadhaa hanga kana nu biraa qabdaa ja'aatii. Naa kannaadhaa je'eniitiin dadhabe. Akkasitti obboleessa kiyya maallaqa san gaa isaanis ani jaarsa isii nama akka saahibaatti walitti dhiyaannu nama wajjin yeroo gaarii hojii dabarsinu sababnummaan ani waan kanaa fuudhee itti halluu danda'e sababa isa akka gartee saahibaatti walitti dhiyaannu. Maaliif faamilii daran caalaa bas hedduu walitti dhiyaannaa jaarsa isii kanaaf. Innilleen isaan jala goreeti isaan wajjin faamiliidha waa'ee faamilii keessa galuu hin danda'u